Raadiyoo Simbirtuu. Hayyee tokkicha waaqa gurraacha waaqa Oromoo waaqa bokkuu sibiilaa waaqa shanangadaa waaqa sagaltaman garbaa waaqa dalgan booranaa waaqa ciicoo gurraattii waaqa siiqqiyaayyoo nagaadha walitti nu deebistee waaqa waliin nu dubbachiis nagaaf kabajisiif haa ta'u handeeme nagaan haa galu fayyaaf nagaa nuuf haa kennu waan dhalatte haa guddatu waan guddate haa buru barri nagaa haa ta'u bariin nagaa haa ta'u gaarda nagaa haa ta'u guddinni nagaa haa ta'u galgalli nagaa haa ta'u ganamni nagaa haa ta'u. Bakkuma jirtanitti nagaan keenya kabajaa simbiraa ga'u jenna dhaggeeffattoota keenya baga nagaanis bara haaraa bara 2014 geessan. Har'aaf qophiilee lama qabna. Qophii simboo fi qophii imalaa. Oduu waan hin qabaanneef dhiifama isiniin jecha amma sirbaatti aanu kanaatiin gara qophii simbootti dabarra. Tole keessummaa keenya mee dhaggeeffattoota keenyaaf dura eenyu akka taatanii eessa akka jiraattan maal akka hojjetaa jirtan maqaa keessan irraa kaanee tonuu ibsitanii achirraa jalqabna. Tole maqaan koo Haayiluu Biraanii jedhama. Kan inni jiraatu yeroo ammaa magaalaa Adaamaa keessa magaalaa Adaamaa barsiisaa kolleejjii fi hojiirraa barreessaadhas barsiisummaadha jechuudha. Kitaaba barreessitu obbo Haayiluu? Kitaaba barreessaa kitaaba yeroo keessa barreessee gabaarra hojjetu jira. Kitaaba meeqa barreessitaniittu amma yoona?
hamma yoona kan barreesse gara kitaaba afuriitti kan maxxanfamee gabaadhaan dhiyaate garuu kitaaba tokko qofa jechuudha. Kan maal jedhudha nama gabaarra jiru kun? Gabaarra jiru kun godaannisa seenaa jedha walitti dhufeenya Jeneraal Taaddasee Birruu fi Neelsan Maandeellaa kan ibsudha. Haadha dhiyoodha. Mee hagam sinitti fixe kitaaba kana barreessuun bara kamimmoo baaftanii fixxanii? Kitaabni kun barreeffamee kan bahe dhuma bara 2013 kana fulbaana keessa bahee kan eebbifame torbee lamaan darbe keessa jechuudha. Neelsan Maandeellaan awwaalcha sirna awwaalcha isaanii raawwatamu san akka carraa ta'e immoo eebba kitaabichaa ta'ee walirra oolu. Mee qabiyyeen kitaaba keessanii yookaan godaannisa seenaa jedhu kun maalirratti xiyyeeffateetu barreeffame bu'aayilu? Mee dhaggeeffattoota keenyaaf akka galutti. Godaannisi seenaa kun kan xiyyeeffatan gosti hin jedhe walitti dhufeenya Neelsan Maandeellaa Jeneraal Taaddasee Birruu kan ibsu ta'ee walumaa galatti kitaabni kun jalqaba dhaloota Jeneraal Taaddasaa Birruudha haga guyyaa Jeneraal Taaddasee Birruu wareegameetti kan of keessaa qabu ta'ee kutaalee 9 qaba. Kutaaleen jalqaba ijoollummaadha haga harka xaaliyaanitti qabamee Moqaadishoo geessitti kan of keessaa qabu yoo ta'u, kutaa lammaffaasaa gadi fageenyaan kan irratti xiyyeeffate walitti dhufeenya Jeneraal Taaddasee Birruu fi Maandeellaan yeroo Maandeellaan sirna apartaayidii irratti qabsaa'uudhaaf leenjii loltummaa fudhachuuf gara magaalaa Finfinnee kutaa bulchiinsa kolfee irratti Neelsan Maandeellaan leenjisaa ta'uusaa kan ibsu gadi fageenyaan kan ibsu yoo ta'u, kutaa sadaffaan mata duree kitaaba kanaa kan ta'e godaannisa seenaa kan jedhu kana ta'a. Godaannisa seenaa kun kan jedhameef Neelsan Maandeellaan kitaaba isaa Loongoo of Freedom jedhu irratti yeroo biyya kana dhufe Jeneraal Taaddasaa Birruun haalan isa barsiisuu gorsa guddaa kennuu fi kana bira darbeelleen kennaa inni amma yeroo ammaa addunyaan ittiin beeku kennaa shibbuxii tokkoof rasaasa 200 kennuu isaa barreessee jira. Kitaaba kana gara afaan Amaariffaatti yoo hiikan garuu guutumaan guututti waa'ee Jeneraal Taaddasaa Birruu Maandeellaa kan barreessisan irraa balleessanii irraa dhiisanii seenaa awwaalcha kitaabni barreeffamee Amaariffatti ibsatee gabaarra oole waan jiruuf isa kana sirreessuudha kanarratti kan xiyyeeffate dhugaa jiru baasudha. Kanaaf godaannisa seenaallee kan jedhamu. Mee amma akka dhaggeeffattootaaf galutti Ingiliffaadhaan maal jedha ture kan Neelsan Maandeellaan barreessanii waggaa afaan Amaaraatti jijjiiranii dabsanii barreessan jette kana immoo maal jedhanii barreessan achi hanqalanii jechuudha. Neelsan Maandeellaan kan barreessan kitaaba kanarratti jalqaba akkuma Finfinnee dhufaniin leenjii loltummaa fudhachuuf bu'uura leenjii loltummaa kan hin qabne ta'uu fi bu'uura leenjii loltummaa Finfinnee kan argatan ta'u yeroo leenjiin isaanii fudhatu ganama haga sa'aatii 2 haga 7tti leenjii loltummaa leenjii sa'a 7 haga 8tti sagantaa laaqana nyaachisuu fi sa'a 8 irra deebi'anii leenjii loltummaa fudhachaa halkan keessa sa'aatii 10 haga halkan walakkaatitti immoo yeroo san Koloneel jedhee barreesse. Koloneel Taaddasaa nama jedhamuun saayinsiin loltummaa naa kennama jedhee barreesse. Dabalataan illee Koloneel Taaddasaan jiru keessatti waan irraanfanne akkaataan itti loltoota riphee loltootaa itti ijaaru akkaataan itti walumaa galatti naamusa gaggeessummaa na barsiise. Loltoonni amma ijaaruu qabnu loltoota bilisummaati malee loltoota abbaa irree ta'uu hin qabu naan jedhee na barsiise. Itti dabalees kana gochuudha waan isaan nyaatan wajjin nyaatu waan isaan dhugan wajjin dhugi bakkuma isaan jiran wajjin jiraachuu kophaatti of hin ta'in loltoonni bilisummaa ka'ii bilisummaa keessa falmattu jettee ati kan geggeessu osoo hin ta'in ka'anii itti dhagaamee bilisummaa isaanii kan falmatan ta'uu isaan na barsiise jedhee barreesse. Itti dabalees leenjiin dhufeef ji'a ta'ulleen hatattamaan paartii biyyarraa gara biyyaatti akka hin deebi'uuf 7-8 booda waamichi teelegiraamaa yeroo naa godhamu Koloneel Taaddasaan daandii qilleensa Itoophiyaa irraa gara Sudaanitti akka haala naa mijeesse odoon deebiin dura garuu kennaa shibbuxii keessumni tokkoo fi rasaasa 200 naa kennu jedhee barreesse Maandeellaan. Haala kanaan tureetti walitti dhufeenya isaanii kan ibsu
gorsa baay'ee akka kenneef keessattuudha mala dimokiraatawaa hawaasa dimokiraatawaa uumee akkaataan ofii dimokiraatawaa ta'ee hawaasa dimokiraataa itti uumuu danda'u Kolonel Taaddasee yookiin yeroo ammaa jeneraal Birgaadeer Taaddasee Birruurraa akka barate odoo waa tokko nambisin akka namoota hundaaf ifa ta'uun kitaaba isaarratti barreessa kitaaba Longbox Freedom jedhu fuula 292 haga fuula 294 irratti bal'inaan barreessee jira waan biyya kana keessa ture amma biyya kana keessa ture walitti dhufeenyi isaa kan qabu Kolonel Taaddasaa wajjin qofa akka ta'etti bal'inaan kan barreessee Maandeellaan achirratti. Tole gara afaan Amaaraatti hoggaa hiikanu akkam godhani? Gara afaan Amaaraatti yoo qabu guutumaan guututti Maandeellaan Finfinnee ture kolfee ga'ee leenjii fudhate saggeessu qofa jecha gabaabduu takkaan irra darbanii eeyyus leenjisee akkamitti leenjii turtiin isaa as keessa jiru maal fakkaata jedhu tokko hin jiru biyya kanaa yoom deebi'ee ga'ee kennaa maal argata waan jedhu jiru dhufee Finfinnee ga'ee gara kolfeetti fudhatamee achitti leenjisaa isaa wanta sabda fudhaatu kan jedhamu leenjii deebi'e baay'ee gabaabsanii barreessanii waan baay'ee isa kan qabu waan san guutumaan guututti waan kana keessaa qabu. Eessaa dhufeetti gale walda sanbatte Fiqaaduu kun immoo Maandeelaanis tuqanii turanii kitaaba isaanii keessatti waa'ee namicha ammaa. Maandeelaan dubbataniiru kan dubbateera jalqaba irratti akkuma gabaabaadhaan loltuun wanta san Fiqaaduu jedhamu leenjii loltummaa irratti kan meeshaa kalchiisu isa jedhee bira darbe sarara tokkoon barreessee bira darbe isaanis sararuma san qofa barreessanii irraa kutanii bira darbe. Taaddasaan tuqne jechuudha. Bal'inaan kan barreeffamu immoo kitaaba Longbox Freedom jedhu kanarratti Maandeellaan kan bal'inaan barreesse waa'ee jeneraal Taaddasee Birruu ture warri afaan Amaariffaatti kan garuu waan kana guutumatti dooran tuqinni isanii bira darban jechuudha. Amma wayita Pirezidaantiin Maandeellaa duraanii du'anii namoota isaaniin ajjeesuuf wayita Finfinnee dhufanii namoota isaan baraaransan keessaa nama koloneelii nama turan obbo Guutaa fa'aa waggaa haasofsiisanii namni afaan Ingiliffaa hiikuudhaaf achirratti argamee hiike sun jalliseet hiikee obbo Guutaan homaayyuu hin dubbanne inuma taa'u ture namticha hiiku sanatu akka fedhii isaatti ofuma isaa odeessee innis dhimma Oromoo dhokseera. Jedhaniitu komatu namoonni gaafiif deebii sana hordofteetta tarii wanti kun isatti amma jettu kitaaba kanallee isa Maandeellaan barreessanillee Amaariffaatti hoggaa hiikan jallisanii dhiyeessan isatti itti faana wal fakkaata mooftam? Sirriidha. Keessattuu erga Neelsan Maandeellaan du'an addunyaa kanarraa boqotanii booda caalatti waan kana seenaa kana gara ofiitti dhiyaatatti jechuudhaaf namoota baay'ee sodaachaa jira. Hiikan sirna sanirratti yeroo sirna sanii raawwatallee waan wal fakkaatu. Gaafa Maandeellaan du'ee miti gaafa Maandeellaan jiruyyuu waan kana dhiyaatatti jechuudhaaf waan sochaanii jiruuf kun baay'ee waan nama dinqisiisu miti sirruma waan san dhoksuudhaaf kan godhame anilleen akka nam tokkootti hordofee ture. Ergas illeen shambalbootaa dinqaa argachuuf baay'ee yaalee ture amma ammaatitti hin arganne. Argannellee amma kitaaba biraallee dabalataa waa'ee sanii wal qabsiisnee bal'isnee irratti barreessuudhaaf yaada guddaa qabnaa kunis kanuma godhamaa tureefi godhamaa jiru jechuudha. Amma akka kitaaba isin barreessitanitti otoo lubbuudhaan turanii jiraatanii jeneraal Taaddasee Birruu sansaka waraanaa fi sansaka riphee loltummaa tokko wayita Pirezidaanti Maandeellaa barsiisan sanarraa hoggaa ammatteessanii xiinxaltan otoo lubbuudhaan turanii jiraatanii dhimma isaan Oromoo laalchisee jalqaban sana har'a galma ga'uu danda'amaa moo eessa ga'uu danda'ama jedhanii tilmaamuu hin danda'ama beekumsa isaan qaban irraa jechuudha. Barumsa isaan Pirezidaanti Maandeellaaf kennan irraa hoggaa ka'anii ilaalan dhimmi Oromoo eessa ga'uu danda'a ture har'a kan isaan karaatti ajjeefaman ilaalchisee jechuukooti. Sirriidha sila lubbuudhaan jiraatanii dhimmi Oromoo yeroo ammaa kana rakkoo amma walqabate kana keessa tarkaanfii tokko gara fuulduraatti ba'ee rakkoo isaa hiikkachuu ni danda'a jedhee yaada akka nama tokkootti maaliif yoo ta'an yeroo san Afrikaan kibbaa rakkoon keessa ture rakkoo hammaataa amma nu keessa jiru kanaan kan wal fakkaatu waan ta'eef rakkoo san immoo furachuu keessatti barumsi isaan jeneraal Taaddasee Birruu irraa argatan barumsi isaan Oromoo irraa argatan waan gargaaruuf
isatti fayyadamuudha waan san furaniif silaa jeneraal Taaddasaa Birruu jiraatee rakkoo amma irra jiru sana furachuu akka dandeenyu shakkii tokko illee qabu. Gara kitaaba keessanitti deebina barsiisa Haayilu. Jeneraal Taaddasaa Birruu guddina isaanii irraa kaasanii wayita ijoollummaa isaanii nama akkamii turan laata? Jeneraal Taaddasaa Birruu ijoollummaa isaaniitti nama ijoollee baadiyyaa nama baadiyyaa tokkotti dhalatanii naannoo baadiyyaa osoo jiraatanii yeroo san barumsa ammayyaa waan hin jirreef barumsa mana amantaa ortodoksii biyyuudhaan amma tokko baratanii kan booda abbaa isaanii xaaliyaanii irratti duulee dirree waraana irratti waan wareegameef haati isaa immoo du'a abbaa isaa rufachuudhaan abbaan Taaddasee Bilee Taaddasee gaafa guyyaa 80 abbaan du'etti deebisee waan duuteef nama maatii malee umurii dargaggummaa dabarsee fi ofummaan itti dhaga'ame kun innillee gara bosonaatitti yeroo san galee xaaliyaan irratti mormuudhaaf karaa abbaa isaa qabatee suma isaa baraan baraan beekaa jedhamu isaa wajjin gara bosonaatitti galee ture. Kunis xaaliyaaniin yeroo san meeshaa ammayyaa waan qabaniif milkoomne fi sa'aatii 24 waraana cimaarra erga turanii booda sa'aatii 24 booda to'annoo jala oolee gara magaalaa Finfinneetiin gara Finfinneedhaa gara Moqaadishootitti darbee hidhaan umurii guutuu akka ittiin murteeffamu ta'ee kun kutaa tokkoffaa kitaaba kanaa keessatti kan ibsame jechuudha nama akkanaas turan jeneraal Taaddasaa Birruu. Eessatti kan isaan qabaman amma biyya Itoophiyaa jedhamtu keessatti immoo gara Sumaalee keessatti isaan qabaman yeroo san? Kan qabaman biyya Itoophiyaa amma jedhamtu keessa naannoo Oromiyaa Salaalee Allayyaa Calanqoo naannoo jedhamutti qabamanii achi magaalaa Fiichee bakka jedhamu bulaniif achirraa fudhatamanii gara Moqaadishootti geessan yeroo san Moqaadishoon kolonii xaaliyaanii jala waan jiraniif achitti geeffamanii. Lola irratti jechuudha xaaliyaanotaatiin qabamanii? Lola irratti qabaman. Booda akkamitti hiikaman laata? Booda kan hiikaman naannoo sun biyyi Sumaalee kolonii xaaliyaanii jala baatee Ingilizii waan qabamteef Ingilizii immoo yeroo san michooma mootummaa biyya kanaa hojii waan qabduuf yeroo san gadhiifamanii gara raayyaa ittisa biyyaa sirna Haayile Sillaasee keessatti istaanaa koomishinara poolisii humna dafee qaqqabaa ta'anii gara biyya kanaatti deebi'an jechuudha. Durumayyuu wayita Ixaalii loluu jalqaban sana isaan waraana Itoophiyaa keessatti loltuu ta'anii qacaramanii turan immoo akkuma uummataatti fincilaniidhuma bosona seenan laata? Lakki akkuma uummataatti fincilanii bosona seenaniifi ergasii jalqaba Ingiliz odoo gara Itoophiyaatti deebisin loltoota isaanii keessatti namoota cimoo ta'an filatanii fudhatan keessa nam tokko achi keessatti leenji'ee sadarkaa koloneelummaallee argatee kan dhufe loltuu Ingiliz keessatti koloneelummaa kan argate biyya kanarraa odoon ta'in Ingiliz irraa argate achi waliigaltee Haayile Sillaasee yeroo san mootummaa Ingiliz wajjin qabuun garanatti dhufe jechuudha. Leenjiin isaanii loltummaa inni jalqabaa Ingiliz irraati kan isaan argatan jechuudha saayinsii waraanaa. Ingiliz irraa argatan jechuudha. Hagam turan laata naannoo sana isaan warra Ingilizii kana? Naannoo san hamma erga kolonii Ingiliz jala ba'anii naannoo gara jechuun kolonii xaaliyaanii jala ba'anii Ingiliz harka galanii naannoo waggaa lamaa tureef gara natti deebi'ee erga biyya kanatti deebi'ee istaanaa koomishineraa ta'ee biyya kana keessatti bulchaa ture istaanaa koomishineraa poolisii humna dafee qaqqabaati. Inni kun haala kanaan ta'ee kutaa arfaffaan kitaaba kanaa kan ibsullee kanatti dhaloota qabsoo Oromoof jeneraal Taaddasaa Birruuti. Jeneraal Taaddasaa Birruu jalqaba Oromoo nama qabsaa turre akkamitti gara qabsoo Oromootti illee kitaaba kana keessatti ibsamee jira. Duraan qabsoo Oromoodhaa keessatti badaa fedhiillee hin qabanni kan jedhamutu dhaga'ama hawaasa Oromoo keessatti. Booda garuu akka isaan abbaa qabsoollee ta'an akka isaan adda bilisummaa Oromoollee bu'uursantu himama. Seenaa Oromoo keessattis adda durummaadhaan ka'u isaantu. Mee gama sanatti akkamitti dhufuu danda'ani? Gaheen isaanii qoonni isaanii hagam ture qabsoo bilisummaa Oromoo keessatti akkasin barreessitanitti?
Dhaggeeffattoota keenya deebi'ii gaaffii kana kutaa lammaffaa isaa keessatti torbeedha qabannee dhiyaanna. Amammoo dabareen kan qophii imalaati. Tole dhaggeeffattoota keenya har'a keessummaa qabna. Keessummaan keenyi barataadha. Barataa digirii lammaffaa kan barataa jirudha. Barataa Gizaachoo Eebbisaa Sobbooksaa jedhama. Baga nagaan dhuftee barataa Gizaachoo. Galatoomaa isinis galatoomaa keessummaa gochuu keessanii. Tole ji'a tokkoon dura kan ta'u dhimmi tokko waa'ee afaan Oromoo fi British Counciliitti walitti hidhatee kan deddeemaa jiru tokkotu ture. Achi keessaa ati immoo nama dhimmicha abbummaadhaan gaggeessaa turtedha. Mee waa'ee sanaa maaltu ta'e? Ka'umsi isaa maalinni barataa Gizaachoo dhaggeeffattoota keenyatti too himte? Okay, galatoomaa. Ka'umsi waa'ee British Council sun akkuma hundi keessan agartaa turtani karaa social media isiniif qoodaa turre. Ijoolleen Oromoon hordofaa turani. Waansa elite form yookaan language namni hedduu ni qorama yoo scholarshipifis waa hedduufis dorgomuu barbaadu. So elite form sanarratti maaltu ta'ee jira? Afaanonni Afrikaa 80 oltu achi keessatti tarreeffamanii jiru. Koodiin isaaniitti kennameefi. Kana keessa afaan Oromoo 80ffaadhuma sanallee dhabee jira. Tigriffi jiru, Somaaleen jira, Amaariffi jira. Afaan Itoophiyaa keessa jiran keessaa kanuma. Kun yoo argu baay'een gaddasi, baay'een aarisi. Kanaaf tarkaanfii fudhachuu qabna isa jedhu tan seene. Jarri kuni waggaa 20 eega qubeen hojirra oole eega afaan Oromoo afaan barnootaa ta'e. Maal eegusa jedhumaaf warra British Council warra Finfinneetiif CC godhe warra as United Kingdom keessa jiran hunda isaaniitiif xalayaa barreesseef. Xalayaan sunis gara dhumaarratti eegaa waa hedduu wal fannaa deddeebisneen booda fudhatama argate. Kanaaf ni fudhannaa kun dogongoraa kun sirrachuu qaba waan jedhamutu dhufe. Kun bu'aa foormii sana qofa irratti afaan Oromoo koodii kennuu qofa otoo hin taane afaan Oromoo Ingiliffa baruuf akka meeshaatti akka ittiin fayyadamaniif karaa bane jechuudha. Kana dura afaan Ingiliffaa sana baruudhaaf British Council Amaariffa qofa fayyadama. Kana jechuun nama Amaariffa beeku malee namni waajjira sana keessatti qacaramus hin danda'u.
afaan sanas afaan Amaariffaatiin hiikanii malee barsiisuun hin danda'amu. Amma kun afaan Oromootiin ni ta'a jechuudha. Kana wanti argamee jiru. Mee maa jechuudha afaanota gara 80 ol ta'an koodii godhanii jiran afaan British Council keessatti jechuuni afaan achi keessatti tarreeffamanii jiran suni namoota afaan sanaatiin baratan qofatu gara carraa barnootaa biyya alaa keessattuu gara Ingilizii deemuuf argatu jechuudha moo afaan sun achi keessatti koodii ta'eera jechuun maa jechuudha afaan Oromoo achi keessa hin jiru jechuun maa jechuudha akka namaa galutti barataa gizaachuu. Kana jechuun maal jechuudha afaanonni achi keessatti koodii qaban sana jechuun afaan beekamtummaa argatan jechuudha British Councilidhaan. British Councilin indirectly British Royal Familyidhaan kan seenaa fi aadaa isaanii uummata addunyaatti beeksisuuf hiruudhaaf kan itti fayyadamani. Kana jechuun afaan Oromootiif beekumsa hin kennine jechuudha waggaa amma kana. Afaan Oromoo akkuma afaan Itoophiyaa keessatti dubbatamutti akka afaan uummanni miliyoona 45 ol dubbatutti ilaalamaa hin turre jechuudha. Kanaaf maaltu ta'a? Afaan Ingiliffaa addunyaa irratti barsiisuudhaaf fedhii qabanirraan kan ka'e afaan nama tokko barbaadu, afaan nama biraa tokkollee ni barbaadu. Kanaaf fakkeenyaaf afaan Amaaraatti fayyadamanii afaan Ingiliffaa barsiisu jechaadha. Innaa hiikan. Kanaaf amma yoonaatti afaan Oromootti fayyadamanii hiikuudhaaf beekumsa hin kennine ture. Kanaadha jechuudha kan argame yeroo kanatti. Marii wayita xalaa barreessitee gaafatte maal ture gaaffiin kenni jalqabaa yookaan akka maal godhanidha kanatti gaafatte akkuma salphaatti immoo deebii isii kennanii tole jedhan immoo bu'aa bayii qabaayyuu. Bu'aa bayiillee ni qaba ture. Dursee warra British Council warra Finfinnee sana quunnamnaan deebisuu didanii guyyaa muraasaaf eegee ture. Kanaaf jarri kun warri sila aangoorra jiran warri isaan gararraa yoo dhaga'an immoo tarii deebii itti kennuuf isa jedhuuf jecha ijibbaata warra British Councilitiif CC godhe yoon ergu warri British Council barsiisonni Yuunivarsiitii Oxford keessa jiraatan dabalatee warri waa'een kanaa isaan laallatu deebii hin qorannatti deemna isa jedhu naa deebisanii sana booda wanta sila figariin irraa barbaachisu na gaafatanii nan deebisee fi egaa bu'aa bayii kana booda kan isaan tole ni fudhanna beekamtummaa kana kennuu dhiisuu keenyatti hin gaddina kana booda garuu beekamtummaatti kenninee afaan kanatti fayyadamnee afaan Ingiliffaa ni barsiifna isa jedhu irra gaanii jechuudha. Akka dhumarratti walii hubattanitti ta'e jedhameetudha moo yookaan odeeffannoo isaaniif kennameetudha dogongora ture moo hin beekan immoo dogongorummaan beekumsa hin qaban ture waa'ee kanarratti hubannoodhaan qabanii jettee hubatteetti gizaachuu. Egaa hubannoo nama akkuma garagara jirutti ta'ee deebiin isaan deebisan nuti ilaalcha siyaasaa fi gama biroo kamiinuu laallee nuti daataa yeroo sana nuuf kenname ragaa yeroo sana nuuf kenname irratti hundoofneeti jedhaniiti kan deebisanii. Keessattuu wanti isaan jala muranii deebisan maali? Afaan Somaalees afaan Tigrees ijaa afaan Itoophiyaa ta'aniif miti kan achi keessa galchine. Somaaliif biyya Somaalee keessatti Tigreef immoo biyya Eritiriyaa keessatti afaan itti fayyadamnu waan ta'eef malee afaan Oromootiif miti wanna jedhu kaasanii anis immoo sanumarraan dabalatee lakkii biyya tokko keessa afaan lama sadii iddoon fudhatan jira kunis loojikiin isaan isin fiddan kunis hin hojjetu isa jedhuun itti deebise sana booda kan isaanii dhuguma kun waan dubbii haqaati jedhani malee wanta kana hin beekanis jechuun hin danda'amu warri British Council warri walumaa galatti Great Britain siyaasaa fi seenaa Oromoo hin beekan jechuudhaaf nama dhibaa egaa gaafuma tuttuqaan dammaquu ta'uu kana maluudha jechuudha. Amma gaa dhumarratti namni afaan Oromootiin barate carraa naannoo British Council keessatti galee hojjechuus ni qaba jechuudha. Maaliif kanaan dura afaan Oromootiin waan barataniif afaan Oromoo mochi keessa waan hin turreef carraan dhiphaa ture. Kanaa booda akkuma afaanitti namoonni dakaa afaan Oromootiin leenjifamanii dhufan galuu danda'u jechuudha. Namni inni qabsoo inni guddaanuu kan jedhamaa jiru kanumaadha. Kanaaf ijoolleen keenya achi keessatti jarri afaan Ingiliffaa barsiisuu ni barbaadu. Kanaaf afaan Ingiliffaa barsiisuu dura Amaariffaa fi Tigriffaa Somaaliffaa qofatti fayyadamaa turani. Kana jechuun afaan Oromootti Ingiliffa afaan Oromootti kan barsiisuun hin jiru ture British Council keessa. Amma booda garuu kun ni jira. Kun yoo jiraate nama afaan Oromoo dubbatu barsiisa afaan Oromoo qacaruun isaanii nafu. Haala kanaatiin afaan Oromootiif carraa banaa jechuudha. Amma ati barataa kophaa keeti. Waan guddaa tokko hojjette. Kun barumsa maal kenna Oromoonni
Profesoroonni, doktoroonni, barattoonni warri digrii lammaffaa barataa jiranis yookaan warri qabanii dalagarra jiranis kanarraa maaltu baratamuu hin danda'ama jetta Gizaachoo? Egaa akka yaada mataa kootiitti wanti kun waanuma salphaa namni kamuu hojjechuu danda'u ana qofa otoo miti namni carraa intarneeta fayyadamuu argate wanta hojjechuu danda'u waan nama gaddisiisu weebsaayit irratti haa ta'u lafa irratti haa ta'u wanta warra silaa dimokiraasiidhaaf dhaabbanna jedhan kana irraa argamu alaalumatti quuqamee hidhii tuutee bira darbu otoo hin taane tarkaanfii fudhachuun ni danda'ama. Tarkaanfii fudhachuun kun maanni jara sana qunnamanii dhugaa ofii dhugaan Oromoo kana dhugaa isa isinitti himame miti kun sobaa dhugaan Oromoo isa kana jedhanii dhugaa Oromoo itti ibsuun waan nama hundarraa eegamu bu'aan immoo tarkaanfii ishee waan xiqqoo kanaan argamte namni hedduu jijjiirama fiduu akka danda'u itti agarsiisa jedheetani kan hin amanu. Caal jechuu otoo hin taane itti dubbachuudha. Tole barataa Gizaachoo ati barataa qubeen horate keessaa tokko. Akka barataa dhalootaarra olufaa jiruutti seenaa Oromoo kan durii kana akkamitti hubataa jirtu barattoonni amma olufaa jirtan seenaa Oromoo maal ta'uusaa hubataa jirtu Oromoon akka sabaatti maal ta'uusaa yookaan maaltu irra gahaa ture har'a immoo eessa jira maalidha barbaadaa kan jiru kana maal quba qabu barattoonni Oromoo? Egaa akkuma atu gaaratti tuquuf yaadde nuti ijoollee qubee generation jedhan keessa jirra ijoollee qubeedhaan barannee afaan keenyaan barannee amma sadarkaa adda addaarra jirrudha. Kana jechuun maali nuti aadaa keenya afaan keenyaan barannee bu'aa qabsoo hedduu namni duratti wareegameen kanas geenye. Kana jechuun cal jenneetuma fudhannee taa'uu qabna jechuu miti egaa nuti aadaa keenya guddisuuf eenyummaa keenya barsiisuuf bakka jirru hundatti addunyaatti nuti kana yennoo ofitti ibsuudha hojiin hojjetamaa jiru. Kana yeroon qubeen amma dammaqee jira yeroon itti wal gowwoomsanii darban hafee jira waa'ee seenaa Oromootti yoon deebi'u seenaan Oromoo akkuma beektanii seenaa uummata bal'aati seenaa uummata heddummataa kanaati yeroo hedduu jajallateeti kan barreeffamu dabtaroota warra Habashaa kanaani hedduun isaanii yoo hin agartu ta'e barreeffamni jaarraa digdammamoota kana keessa barreeffaman Oromoon akka uumaa hin taane akka namayyuu hin taane akka bishaan keessaa hasba'e laga keessaa hasba'e haga jedhanitti warra deemanii kun immoo sammuu ijoollee silaa warra afaan kana dubbisuuf barreessuu danda'anitti galee dhugumatti fakkaatee ture. Yeroo ammaa kana ijoolleen qubee generation maal gochaa jiru seenaa Oromoo revitalize gochaa jiru deebisanii ijaaraa jiru seenaan Oromoo isa kana jedhanii isa dhugaa barreessitu isa barreeffamerraas isa afaan hin dubbatamaa turerraas walitti qabanii barreessuuf social media irratti hiriira darbanii kitaabota illee barreessaa jiru. Kana jechuun seenaa keenya isa dhugaa isa eenyummaa keenya ibsu calaqqisiisaa jiru. Kana wanta dhiyoo yeroo kana dhufaa jiru keessatti arguu ni dandeessu. Seenaan sobaa sun akkam sammuu namaa keessatti gadi bu'ee ture. Fakkeenyaaf yeroo dhiyoo kanatti yoo du'a Minilik kabajani warri Habashaa suni seenaa Oromoo isa durii isa xuraawaa isa warroonni silaa qeesiin kan akka Abbaa Baahiree sana fa'i isa rifireer kan godhanii itti ka'anii. Kun immoo ijoolleen qubee generation wanta liqimfamuuf miti ati nama miti yoo jedhan ani nama hedduurraa yoo kan eegamudha. Maaliif seenaan Abbaan Baahiree barreessu Oromoon nama jedhee miti yeroo calqabaatiif yoo barreessu sana. Kanaaf kana lakki ani nama jedhee falmachuun nama Oromoo ta'e hundarraa yoo kan eegamu nama silaa immoo sammuu qabu hundarraa yoo gaaffii Oromoo kan hubachuun kan eegamudha jenneeti kan yaadnu. Kanaaf egaa sochii uummata keenyatti qeessuu cabsuu diinni itti deemaa jiru kana dura dhaabbachuun dhaloonni qubee kun adda duree ta'ee jira jedheetani kan hin argaa jiru. Tole barataa Gizaachoo eebbisaa sobbooksaa waliin haasaa jirra dhaggeeffattoota keenya. Gizaachoo atuu amma kaaftee jirta. Dhaabbileen siyaasaa keessattuu maqaa Itoophiyaa dhaatan keessattuu biyya keessatti Blue Party fi hin jedhu. Manni amantaa Ortodoksii Qiddiste Maariyaam Church kan jedhamu kan naannoo 5 kiiloo jiru waa'ee Minilik leellisaa jiru. Barruun tokkos biyya keessatti kan Inquu jedhamu weellisaa Tewoodiroos Kaasaawun jedhamu gaaffii deebii taasisee fi lolli
Minilik lammaffaa godhe suni lola qulqulluudha jedhe. Lola qulqulluu jechuun immoo lubbuu namaa hin baafne dhiignii fi lafeen darbes kanatti dhangala'eef caccabees hin jiru kan jedhu fakkaata. Lolli qulqulluun lafa kanarra jira. Wantoota amma wal faana duula amantaa fi dhaabni siyaasaa fi sabquunnamtiin fi weellistoonni gamasiitiin kana amma labsuun kun isin biratti hawaasa Oromoo fi barattoota Oromoo amma ol guddataa jiran akkamitti hubattu? Hayyee galatoome gaaffii keetii fi akkuma inni armaan olitti kaasuun yaale wanti kun wanta har'a lafaa ka'e immooti jaarraa 20ffaa keessa yeroo seenaa Oromoo dabsanii barreessuu calqabamani kan eegame piroojeektiidhuma sanatu ammatti dhufee jira jechuudha kan nama gaddisiisu piroojeektii abbaan baahiree calqabetu warra lafaa ka'ee lakkisin isa ofiin jettan miti isa nuti isin hin jennu isa jedhutu ka'ee kanarratti ijoollee kanarratti illee murteessuu hin danda'u amma ijoollee lafaa ka'anii biluu paartii hordofan illee beekumsa dhabuurraa kan ka'e maaliifan akkas hin jedha seenaan isaan itti himamaa guddatan seenaan isaan waa'ee Minilik dhagaa guddatan wantuma inni nama ajjeese wantuma inni hantuutallee ajjeesee beekutti itti himamaa hin turre. Kuni maanni isaan biratti akka nama qulqulluu akka nama teknooloojii Itoophiyaatti fideetti kan ilaalamaa ture. Kuni warra seenaa dabsanii barreessanirraa warra silaa seenaa saa barreessanirraa dogongorri kan ijoollee kana keessatti dhufe akka dhugaatti fudhatame. Dhugaa gaammoo isa dhugaa isa silaa kan Oromoo yoo itti himtu fudhachuuf itti ulfaata yeroodhaaf. Biluu paartiin sana keessatti kan inni isaanii ilaalu piroojeektii sana warra adeemsisaa jiran keessaayi. Biluu paartiin ifatti dubbachuudhaaf afaan Oromoo qubeettiyyuu fayyadamuu qabu jedhee akka nama ekspertii afaaniitti akka nama dhaaba siyaasaatti osoo hin ta'in akka nama ekspertii afaaniitti akka nama faayidaa fi miidhaa foonetiksiin fayyadamuu qabu nama beekuutti dursaan isaanii ifatti kan dubbatedha. Kana uummanni Oromoo hedduu ni beeka jedheetanii yaada. So jarri kuni afaan Oromoo balleessuu qofa otoo hin ta'in sirruma barreeffamaa nuti dhiiga goototaatiin dhaabbanne kanallee duubatti deebisuurra wanta jedhan hin qabu jedheen yaada. Gara amantaatti yoon deebi'e amantaan Ortodoksii silaa akka dhaaba amantaatti wanta akkasitti galuu hin qabdu ture. Hordofaatan ture anis akka memberii charchii sanaatti. Kuni baay'ee kan nama gaddisiisee fi ijoolleen Oromoo ijoolleen kibbaa hordoftoota amantaa sanaa ta'anillee duubatti deebi'anii akka warra silaa gaggeessitoota charchii sanaa akka gaafatan ta'amee jira. Deebiinis eegamaa jira karaa sanaatiin karaa akka hordoftootaatti akkamitti bataskaanni amantaaf dhaabatte waa'ee biyya lafaa waa'ee addunyaa lafaa irratti keessattuu nama ajjeese yaadachuudhaaf duubatti deebitee taabota baastee fi ilil jettisiif wanti jedhu ka'ee jira. Kun jibba amantaa irraa miti. Amantaan hunduu wal qixa. Amantaan Ortodoksiis ta'ee waaqeffataas ta'ee Musliimas ta'ee hunduu Oromoon amantaaf barbaadu hordofuu ni danda'a. Garuu warra Oromoo warra saba biraa ajjeesaa dhiiga isaa lolaasaa ture. Bataskaana keessatti waamanii faarsuun seera amantaa sanallee cabsuu akka ta'e karaa amantaa sitti himamee jira. Isaanis amma deebiin isaanii irraa eegamaa jira. Kun wanta namni hunduu dura dhaabbachuu qabu. Amantaan kana namni hordofu dhalli Oromoo hundi dhalli kibbaa hundi duubatti deebi'ee ilaaluu qaba. Wanta kun dhimma Oromooti jedhamee ilaalamu miti. Dhimma uummata kibbaa hundaati. Yoo agartee jirta ta'e yeroo ammaa kana dhimma Minilik kana nu qofa miti. Nu Oromoo fi uummata kibbaa qofa miti. Waa'ee kana kan calaqqisiisaa jiru. Tigroonni seenaa isaanii beekan illee Minilik isaaniif eenyu akka ta'e baasanii dubbachaa jiru. Kitaabni waa'ee kanaatti hin barreeffame ni jira. Dhageessanii jirtu samoon. Kuni maal agarsiisa? Namichi kun isa isaan uummata yookaan ijoollee lafaa baatu dilluur godhanii ammallee piroojeektii dur uummata cabsinee bulchaa sanatti fufsiisna jedhan dhaloonni amma fudhachuuf tasuma qophii fi fudhatamaa kan ijoollee kana fuulduratti hin qabne ta'uudha kan agarsiisaa jiru. Shakkimmoo hin qabu kun akka fuulduratti deemaa jiru kanuma kan jechuu barbaadu. Tole barataa Gizaachoo eebbisa galatoomi. Amma haasaa amma dubbii ati goote keessatti akka bataskaana sana gaafatameettidha. Bataskaana kamidha kan gaafatame? Kan Finfinnee sanadha moo ka biyya alaati moo eenyutu immoo gaafate? Afaaniin immoo barreeffamaan immoo akkamittiin? Amma kan gaafatame
patriarkii charchii Itoophiyaa sana isuma waliigalaati. Maaliif barreeffamni isarraallee recognition itti kennamee jira, beekamtummaan itti kennamee jira. Isatu nama akkatti Itoophiyaaf waadaa kana hunda oolee charchii keessatti yaadachuun uumaa miti jedhee barreeffama baasee jira inni mataa isaati. Kana jechuun dhaabbiin kun dhaabbii bataskaanatti ta'ee jira, dhaabbii nama biraa darbee. Dhaabbiin kun dhaabbii bataskaanaa ta'uu qabu kan jedhan immoo hordoftoonni amantaa kiristaanaa Oromoo ijoolleen barreeffamaan patriarkii kanaaf erganii jiru. Patriarkii kanarraa deebiin eeggatamaa jira jechuudha. Finfinneetti jechuudha. Kabiraa immoo Gizaachoo amma sabquunnamtii hawaasaa keessattuu sooshaal miidiyaa isa jedhamuutiin duulli tokko Oromoonni godhaa jiru mul'ata. Keessattuu warshaan biiraa Baddallee Oromiyaa keessattuu jiruuti weellisaa Teedii Afrootiif isa inni lola qulqulluudha Minilik godhe jedhee nama labse kanaaf ispoonsarii ta'uun qabu jedhanii duulli tokko addunyaa irratti deemaa jira. Waa'ee sanaa maalirra jira? Sochiin biyya keessatti godhamu kun faana wal qabatee bu'aa fida jedhamee eegama. Mee waa'ee kana maalirra jira Gizaachoo? Hayyeegaa waa'een konsertii Teediin qopheesse kun Teedii የፍቅር ጉዞ jedhu isaanii የፍቅር ጉዞ jedhanii haal calqaban illee malee dhimma Minilik revitalize gochuu ta'uu dhaloonni keenya dammaqee jira. Uummanni kibbaas uummanni Oromoos akkuma jirutti dammaqee jira. Akkuma beektan wallisaan Teedii Afro yookaan Teediroos Kaasahuun jedhamu kuni har'a miti kan nugusoota darban warra hacuuccaa haleellaa ajjechaa hedduu uummata hedduu irratti ajjechaa uummata Oromoof uummattoota biroo irratti adeemsisaa turan faarsuu kan jalqabe Haayile Sillaaseedhaan jalqabe inni ifne ammas immoo fufee Minilik faarsaa jira. Kana jechuun mucaan kuni akkuma kanaan dura sitti muuf yaale dhaloota warri nugustoonni darban qulqulluudha isa jedhamu sana dubbisee isa akka dhugaatti fudhate keessaa isa tokkodha. Nama balance ta'ee nama wanta dhugaa iddoosaa barbaadee argate miti. Kanaaf nuti Baddallee biiraa sila Oromoonni filatanii biiraa lafa keenyarraa garbuusaa hammatee bishaansaa waraabbatee itti fayyadamuudha. Biiraan kun akkuma beektan biira Oromooti jedhamee illee amma yaadamutti ture. Garuu yeroo ammaa kanatti kan nama gaddisiisu nama sila warra Oromoo ajjeese kana lafaa kaasee ekeraa isaanii nurratti faarsu ispoonsar gochuu jalqabe warshaan Baddallee. Kanaaf dhaloonni jiru immoo lakkii wanti kun dabaa nu laallatu jedhee warshaa Baddalleetiif xalayaa barreessanii jiru. Sochiin kun illee kan jalqabe biyyuma keessaayi. Hedduun isaanii namoonni duluud nama gochuudhaaf Minisootaatu jalqabe, Awurooppaatu jalqabe waan jedhan kaasanii jiru. Ilaaluu danda'utti seenanii ijoolleen jalqaban inisheet kan godhan waan kana biyya keessaayi Oromiyaa irraayi. Kanaaf maaltu ta'aa jira waa'ee kanarratti yoo naan jette ammas jibba Baddallee irraa hin qabnu nuti. Baddalleen ammallee biira Oromoo akka ta'etti fufuu barbaanne yoo nu dhaga'u ta'e warri biira Baddallee kun nuti kan barbaannu warshaan kun akkuma duraan biira Oromoo ta'e akkasitti itti fufuu yoo barbaade warra sila Oromoo xiqqeessan irraa hidhata isaa hiikkachuu qabasa jedhudha kan nuti adeemsisaa jirru. Warshaa kanas immoo infuursu gochuudhaaf karaa adda addaa karaa saayiberaas karaa lafarraas poostarri biyya keessatti maxxanfamaa jiru. Magaalaa Adaamaa keessatti poostariin maxxanfamee jira. Hararitti akkasii, Dirreedaawaatti akkasii, Jimmatti uummanni sochiidhaan eeggataa jira. Dhaabbiidhaan waan kana ofirraa qoluudhaaf seenaan kun seenaa keenya miti. Seenaa sobaa nutti nurratti sirbiin isa jedhuma. Mucaa kanatti himuuf malee jibba mucaas miti jibba saba biraatiif qabnus akka hin taane kun sirriitti jala muramee beekamuu qaba isa jedhu dabaluu barbaadee ta'e. Poostariin maxxanfame kun sirbuuf dhufnaa kan jedhu moo Baddallee nurratti sirbisiisiin kan jedhudha? Poostariin amma Adaamaatti maxxanfamee jiru kun Teedii Afroo dhufee ekeraa jaraa akka nurratti hin faarsine Baddalleen ispoonsara nu hin godhin kanaaf ammasitti Baddalleen dhugnu waan jedhudha. Teediinis dhufee nagaan sirbeen galu nuti haala nagaatiin haaluma seerri biyya sana eeyyamuun fayyadamne dhimma kana ofirraa qoluu ni dandeenya. Seenaa sobaa dhaga'uudhaaf gurri keenya yeroo ammaatti qophii miti isa jedhuuf qeerroon bakkuma jirtu Oromoon otoo amantaadhaan siyaasaan wal hin hiriin qophaa'anii Jimmattis Dirreedaawaattis Adaamaattis eeggataa jiru. Yoo dhuguma mucaan kun didee dhufe yoo dhuguma Baddalleenis didee haga dhumaatti itti deebe
nuti konsertii kana dura dhaabbachuudhaaf qophiidha jedhanii baay'ee waan nama jajjabeessu qophii gaggeessaa jiru jechuudha. Tole barataa Gizaachoo Eebbisa dhumarratti kan jettu qabatte carraan sii kenna. Hayyee gaamma dhumarratti dhaamsinan dabarsuu barbaadaa jiru Oromoon of bareera Oromoon dammaqeera warra immoo sila tarii har'a yoonaallee hin dammaqne dammaqsuun immoo numarraa eegama. Warri sila bullukkoo warri Amaaraa nurratti fe'an I'm sorry Amaarallee jechuun qabu warri sila eliite yookaan warri seenaa sobaa sana dubbisanii dhugaadha jedhanii fudhatan nurratti uwwisan sana keessaa baanii har'a Oromummaa keenya argannee jirra. Carraa arganne kanatti immoo fayyadamnee eenyummaa keenya addunyaatti ibsuu dhugaa keenyaaf falmachuun mirga keenyaaf dhaabbachuun hunda keenyarraa eegaman jira. Kanuma gaa dhaloota qubeetiif ol ka'aa dammaqaa mirga keessan gaafadhaa. Seeruma jirutti uraadhuma jiruun fayyadamaatii dubbadhaa isa jedhudha kan inni dabarsuu barbaadu galatooma. Barataa Gizaachoo Eebbisaa Sobbooksaa yeroo kee fudhattee haala yeroo irratti raadiyoo Simbirtuu faana turte taasifteef guddaa galatoomii fayyaa ta'e. Isinis galatooma raadiyoo Simbirtuu. Dhaggeeffattoota keenya haga ammaatti waan waliin turtaniif galatoomaa jecha sirbootaa fi qophiilee har'aa isinii dhiyeessinetis waan hubattaniittu bashannantaniittu jennee tabdanna. Torbee qophii biraatiin walitti deebina hagasittuu turtii gaarii isinii hawwinee jirra.